garuu maaliif natti aaranii jedheen gaafadhe. Maalan balleessaan koo maal godheen natti aaranii jedhee yommuun gaafadhu viidiyoo wayinaa ergan. Viidiyoon sun maal jedhaa laayivii irratti kanaan duran dubbadhe waan tokko. Na viidiyoo sana ijoollee wayii keessaa xinnoo muranii post godhaniiru keessaa. Viidiyoo laayivii haasa'ee keessaa xinnoo fudhanii post godhaniiru. Isheen xinnoo sun akkanatti fakkaatutti nam ijoollee keenya ijoollee obboloota koo Jimmaa dogogorsiteetti. Otoon Oromoo jedhee haasa'ee natti tola garuu magaala Jimmaa ijoolleen magaala Jimmaa xinnoo natti aaraniiru. Yoon balleesse baay'ee anaan na beektu ani tiriidantii Oromooti. Ani tiriidantii Ambootiin jenne, tiriidantii Shawaatiin jenne, tiriidantii Intiniitiin jenne. Ani tiriidantii Oromootiin jedhe. Kuni jechuun maal jechuudha seetan? Ani kan Oromootee jechuudha shi. Ani kan Oromootee jechuun ani gandan qabu. Kanaan dura yeroo baay'een dubbadha. Baay'ee yeroo baay'ee kan na aarsu ani dhugaa Rabbi aastaa'een Oromoon yeroo wal arrabsu miti. Nama biraa faana yeroo wal loluyyuu natti hin tolu. Dhugaa dubbachuuf. Ani ganda tokko arrabsu miti. Even ani bar warra soddaa arrabsee hin beektu. Na argituumi? Maal ani Oromoof miti. Haala gaafillee jibban qabu jechuudha shi. Na ijoolleen tokko beekaa ajandaa uumuudhaaf nama misnaareet guutu. Nama faana waan hin dubbadhe hammeenyaan uummanni akka fudhatuuf waan hamaa dhiisaa maal nuuf godha. Baay'ee ani na dhiba gaafii dhugaa Rabbi. Jaalal yoomi waan hamaa akkasitti walitti yaadaa oolla. Wal jaalachuuf sa'aatiin hammam ga'e. Ani kanan jedhe kanan dubbadhe maalan jedhe seetanii. Jechaanan isinitti hima. Xilaahun Gasasan Jimmaa koonsartiif deeme mana bashannanaatti mucaa wayii argateetu jaalalli isa qabee achumaan hafe achiin booda abbaa manaan ishee dhufeeti saaree badeet Finfinnee dhufee jaalala isheetiin kufee. Kun kanan dubbadhe miti. Kun amma akkamitti ishee dubartoota Jimmaa akkamitti xiqqeessa kun. Bareedina isaanii bakka jaalalaan nama gatuu isaanii ibsa bar. Otoo kun bar jajuudha malee arrabsu miti ishee. Garuu immoo yoo ta'es yoon arrabse yoon balleessaa yoo ta'e dhiifa manaaf godha. Ani mucaa keessan isa umuriin illee baay'ee hin deemne, mucaa keessan isa umuriin illee xiqqaa ta'e, mucaa keessan isa barumsaan illee baay'ee hin deemne, mucaa keessan ishee xiqqishu, mucaa keessan ishee wallaaltu, ishuma mucaa keessan isheen maxabattee kokkolfituu sana ishee. Yoon isin aarse, yoo isin abbasaaca'e, yoo nan isin gaddisiise dhiifa manaaf godha. Baay'een isin jedha tiyyumaa koo maayidir galatoon. Dhugaa Rabbi ani baay'ee dhugaa Rabbiin isin jedha. Ani even alagaaf nama isin alagaa jettanillee gaafii amma ijoolleen keenya wal arrabsuun jiraami warra soddaafan. Ani isaaniif illee jibban qabu. Oromoo kan biraaf dhiisaatti ani nama na jibbuuf illee jibban qabu shi. Ani kanan dubbadhe kanan jechuu barbaade akkas miti shi. Garuu immoo akkasillee ta'e yoo nan isin abbasaaca'e yoo nan isin gaddisiise dhiifa manaaf godha. Ani mucaa keessan ishee xinnitti ishee namtitti of jaallattu san tiriidantii keessan. Yoon balleessee dhiifa manaa godha. Dhiifa manaa gootanillee nan beeka. Foonaa dhaqa. Kanarrallee dubbachuu barbaadee osoo hin taane miidiyaan hawaasummaa kun yeroo baay'ee keessattuu TikTok kun jechuudha dhimmoota naannummaa wal qabatu jechuudha. Badii namni tokko balleessee fi gandatti fuudhanii fiiguu kanatu beektee amma dura argaa turteetis miidiyaa kanarratti jechuudha. Fiiskanii yoo namni sun shawaarraa ta'e nama shawaa hayyoota shawaa xiqqeessu yoo jimmaarraa ta'e hayyoota jimmaa xiqqeessu yoo baalirraa ta'e yoo arsiirraa ta'e wantoonni akkasii sun babbaratamanii jiru. Wanti sun akka hin babal'anneef malee dhimmi asirraa dubbatte kun anaafis ifaadha raachuu.
Maaliif viidiyoo kee dhaggeeffadheen jira. Namootni muranii waan magadhiisan kanarraallee jechuudha. Tarii ati wanta irraa dubbatte sun yeroo baay'ee wantoota nama bashannansiisan nama barsiisan kanarratti xiyyeeffannoo waan gootuuf jechuudha. Almost namoota entertain gochuudha miidiyaa kanarratti jechuudha. Namni akkasiin si beeka. Waan sanaaf osoo dubbattu paartii ofii fedhan qofa waraabanii namoonni gadhiisuu danda'u sii galee. Waan akkasii immoo iftoominaan dhuftee ati waan akkanaatti jettee deebisuun kabaja agarsiisa waan ta'eedhaaf jalqaba irratti galatoomisiin jechuun barbaada. Walumaa galatti akka walootti wanti dubbachuu barbaadu namoonni yommuu badii balleessanu haasawa isaanii jalqaba irraa hanga xumuraa yoo waraabbata. Maaliif ragaadhaaf jechuudha. Kan dogoggoruu hin danda'a raachuun dogoggoruu danda'a. Eenyuyyuu ilmi namaa kun addunyaa kanarratti kan hin dogoggorre hin jiru. Isiniif galaa jira miti. Kanaafuu viidiyoo guutuu yoo hin waraabbatin wanti xiqqoo sakandii muraasa wayii taatu paartii ofii barbaadan qofa muratanii yommuu maxxansitan konseptii yaada nama sanaa sun jechuudha kan keessaniin faallaa ta'a jechuudha. Wayita faallaa ta'utti ammoo namni misunderstandingiidhaan kallattii ittiin jijjiiree hin beekama yeroo ammaa namni xiqqoodhuma waa tokkoo dogoggoree jennaan kallattiin gara gandaatti fudhatanii deemtu. Foolowarri isaa warra isa jaalatan amma fakkeenyaaf achi jalatti raachuu jechuudha. Nama shawaa qofaa miti jechuudha. Jimmatu jira, Arsiitu jira, Baaleetu jira. Inumaatu warra sana keessaallee jira jechuudha. Isiniif galee pilaatfoormii paablikiidha jechuudha. Kun isiniif galee ganda filatee ittiin miti akkaawuntii mukarraan ta'u jechuudha yookaan kan hojjetu jechuudha. Kanaaf waan akkasiitti hubadhaa. Hundi keessaniitu jechuudha. Warri tariitii yaada sana kallattii faallaatti hubattanii gadditan yookaan ammoo har'a guyyaa wantoota tokko dubbachaa turtan inni hubattu jennee yaadnaa kabajumaan jechuudha. Raachuu waliin dubbannee waan kana jechuudha. Kan bahee uummataaf ibsuu qabu dubbannee. Inni isa ulfaatu lakkii karaa keessaatiin jechuudha lakkii an hawaasa Jimmaatiif kabajaaf jaalala guddaan qaba. Oromoo kamiifuu jechuudha kabajaaf jaalala guddaan qaba. Waan ta'eef an bareedina shamarran Jimmaa ibsuuf barbaade malee kallattii biraatiin miti jedhe. Isaan jechuudha raachuun jechuudha isiniif galee namoonni jechuudha kallattiin taanatti hubattan yoo jiraatanii jettan hundi keessaniitu seexanatti isin dogoggorsiise dhiifama waliif godhaa hanga dandeenyuun garuu wantoota ija ta'an jechuudha keessattuu wanti gandaan wal qabattu kun irratti eeggannoo gochuu qabna. Oromoo yeroo amma miidiyaa irra jiru kuni arraba qarfatee jechuudha dogoggora xiqqoo arraba namarraa eeguu kana qabachuudhaaf fiiga jechuudha. Irra guddeessi namaa jechuudha. Kanaaf hanga dandeessaniin wal jajjabeessuu, wal utubuu, wal guddisuu yoo ta'e alatti miila wal jalaa fuudhanii wal takaaluu kanaaf maqaa wal balleessuu kana osoo dhiifne gaariidhan jedha. Mi'arra seenaa dalata tapha tokko wajjin taphannee raachuu yoo yaada dabalataa kan hin qabdu ta'ee jedhee handi keenya ni caawwatan nama jatti keetti deebisan gasiin gitu. Yaa ani raachuu keessan ani dura baay'isee ani yeroo naasirra Facebook irratti TikTok irratti dhufu raachuu tiriidantii Oromoon jedhe. Yookaan tiriidantii Amboon jenne yookaan tiriidantii Shawaan jenne yookaan tiriidantii Wallaggaan jenne. Dhaladhee kanan guddadhe Ambootti mucaa Ambooti garuu ani kan Oromooti ani akkasitti yaada. Yoon dogoggore yoon balleesse kan naarrabsu kan naqeequu qabu Oromoon narratti mirga qaba ani akkasitti yaada. Na amma yeroo baay'ee kanaan duras dubbadheera. Hundumti keessan maal akkanaa hubattanan barbaada seetan. Oromoon waggaa meeqa kan miidhamaa kan gabroomaa dhufe tokkummaa dhabuu isaati. Kan dinni akka barbaade akka nu gootu kan nu godhe tokkummaa dhabuu keenya. Na isin akkuma qallii asirratti sooshaal miidiyaa irratti baatanii otoo wal arrabsuu dhiisne. Otoo wal arrabsuu dhiisne dhugaa rabbi guyyaa sana arguun fedha. Oromoon hundi Oromoon gaafatti wal arrabsuu dhiisu guyyaa sana arguun fedhaan dhugaa rabbi. Yeroon Oromoon tokko Oromoo yeroo arrabsu yeroon argu kan biraa dhiisa. Oromoon asirra bahe alagaa yeroo arrabsu ani nan aara. Maaliif seetanii kun aadaa keenya miti. Aadaa keenya waan hin taaneef hamma dandeenyu waan hundumaa karaa poozitiif ta'een otoo wal hubanne amma fakkeenyaaf ani nan balleessa taanaan diina na godhachuu otoo hin ta'in na gorfachuu yoon balleesse akka diinaatti na galabbatanii wal arrabsuu otoo hin ta'in wal gorfachuu wal wannoo jechuu like wal cabsuu mannaa wal utubuu wal sirreessaa deemuu mentaalitii akkasiidha qabaachuu qabna. Abbootiin keenya kaleessa lafa kanarratti jiraatan qaroomina akkamii akka keessa akka turan hundumti keenya hin beektu hundumti keessan hin beektu jedheen amana dubbistaniittu afaaniin dhageessaniittu. Waggaa meeqa dhaloota Kiristoosiin dura sirna gadaa bocanii sirni gadaa the symbol of democracy jedhama. Abbootiin keenya kaleessa qaroomina akkanaa keessa jiran
turan. Qaroomina akkasii keessa jiraatan. Abbootiin keenya kaleessa halagaa fira godhatanii moggaasan guddifachaadhaan halagaa of miti, fira miti, dhiiga miti. Halagaa fira godhatanii, halagaa obaasanii, halagaa nyaachisanii, halagaa faana jaalalaan jiraachaa ba'an. Nuti har'a halagaa firoonfachuu miti, halagaaf jaalala kennuu miti. Ofiif wal wajjin nagaadhaan jiraachuu dadhabne. Akkasuma bakka waa eegnaa wanti tokko yeroo uumamu bakka maal akka ta'e hin beeku. Kun awaarsa dhugaa Rabbi. Abbootiin keenya kaleessa halagaa firoonfatanii, halagaa nyaachisanii, halagaa diina isaanii diina jechuudha. Nuti garuu dhiiga taanii amma Oromoon amma lafa kanarra jiraatu dhiiga taanii, dhiiga tokko barnuti, dhiiga tokko, dhiiga beektu, dhiiga tokko taanii nagaadhaan wal wajjin jiraachuu dadhabne. Na dhugaa Rabbi kun sheemii guddaadha. Waan kana otoo dhiisne. Na baay'ee yeroon qabnu, yeroon addunyaa kanarratti qabnu waggaa xinnoodha jiraanna. Jaalalaaf hin ga'u shi. Dhugaa Rabbi wal jaallannee jiraachuufu yeroon hin ga'u bakka. Wal jaalalaan fixuuf nun ga'u xinnaadha. Addunyaa kanarratti kan jiran. Amma fakkeenyaaf anaan otoo amma naarrabsitanii asuma naarrabsitanii yeroon ba'u makiinaa yookaan waan tokko hunduu hin danda'a. Hin gaabbitu jechuudha. Beektanii yoon akkas nagalabbaxanii waa gootanii otoon yoggasuma raachuun duute waan jedhamu otoo dhageessanii hin gaabbitu bakka sammuu keessanii sin dhukkoo. Waliifillee akkasuma jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti nama tokko arrabsiin yoggasuma hin du'e yeroo jedhamu ammoo otoon dhaga'ee sammuun koo nagaan argatu argitanii. So yeroon qabnu addunyaa kanarratti yeroon itti deebinu waggaan nuti qabnu wal jaalachuufuu nun ga'u jechuudha. Na hamma dandeenye otoo wal jaalanne kun ergaa gooti. Naani baay'een isin jaalladha baay'ee. Hunduma keessa. Ga'umsa malee ka'umsa bakka jedhamu sanarratti xiyyeeffannoo gochaa jiru natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf dogoggora xiqqoo jechuudha mulqama afaanii nama ta'e kan daandiirraan maqna hin jiru sii galee nama ta'e kan hin dogoggorre hin jiru. Dogoggorame sana akka nama dhuunfaatti furmaatatti kennuu caalatti kallattiin fiiganii gara saayidii kutaa gandaa galchuu wayitu jira miidiyaa kanarratti. Namoonni maaliif waan akkasii filatu jettee yommuu yaaddu irra guddeessi nama jechuudha tiktookii kanarratti kan nama bashannansiisuudha, nama barsiisuudha. Kallattii garagaraatiin jechuudha gama amantaatiinis ta'uu danda'a, akka oromummaatti ta'uu danda'a, gargaarsa hawaasummaa irratti ta'uu danda'a. Namoota hojiilee gaggaarii hojjetan kana faallaa isaanii immoo namootuma taa'anii mulqama afaanii yookaan dogoggora arraba ilma namaa kanarra eegan baay'een akka jiran hubachuu qaba Oromoo miidiyaa kanarra jiru. Fakkeenyaaf ani raachuu nama ilma namaati akka Oromoo nagaadhaan waliin teenyee dubbachaa jirru boru wal dhabuu dandeenya. Dogoggora anaaf raachuu jidduutti uumame dogoggora keenya kana karaa qaroomina qabuuni maammartu balleesse moo raachuutu balleesse kan jedhamu ilaalanii ka'anii murteessuu caalatti inni Jimma ta'ee jedhe Aljaziiraa faana gore inni Shawaa ta'e raachuu faana gora ta'ee jennaan yoomiyyuu taanaan jechuudha lolli kun miidiyaa kanarra dhaabbachuu hin danda'u. Namoonnis kabajaaf tokkummaa Oromoon jettu kana miidiyaa kanarratti dhabaa deema. Dhiifama na godhaati miidiyaa kana xiqqeessitanii ilaalina. Dhiibbaan miidiyaan kun qabdu waa guddaadha yaa jara keenya. Yoo waan gaariitti hojjenne waan gaariitti hojjechuu dandeenya. Yoo waan badaadhaan immoo wal cabsina ta'ee jedhe eessayyuu bahuu hin dandeenyu. Rakkoon miidiyaa irratti uumnu lafarratti hawaasa keenya irratti rakkoo qaqqabsiisuu akka danda'u isaa hubannu. Hanga dandeenyeen dogoggora kaleessa raawwanne har'arra deebinee raawwachuu dhiisuudhaaf qofaa qopheessinu hundumti keenya iyyuu jechuudha isiniif galee. Kanaaf miidiyaa irratti namni tokko yoo ka'e nama tokko waa balleessee jedhe badii nama sanaatiin jaj godhaa malee kutaa yookaan ganda nama sanaa meenshin hin godhina yookaan maqaan dhahina. Nurra darbee sadarkaa abbootii hayyoota keenya mataan gaggaragalchuu waa hedduu argaa turre jechuudha. Ji'ootuma muraasa dura jechuudha hundi keessanuu waan miidiyaa irratti argaa turtan jechuudha. Wantoonni akkasii kun immoo yeroo deddeebi'aa dhufan namoonni araada godhatu. Jaarsi areera bare amma gaggaba jedhani. Amala godhatee irra taanaan namni yeroodhuma hunda tooppikii uume bakka sensitiif taate bakka namoota miira keessa galchuu danda'u keessattuu waan akka gandaa kana jechuudha. Hayyoota gandaa kana waan akkasii sana tuqee attenshinii namoota harkifachuuf gad ba'a jechuudha. Muudii keessaniin kottaa fakkeenyaaf amma raachuu wanti natti toluu fi tiktaaka irra yeroo dhufu muudii isaatiin dhufe jechuudha. Istaayilii isaatiin dhufe jechuudha. Namoonni itti bashannanu itti gammadu namoota waliin intarteen ta'a miidiyaa kanarra ta'a jechuudha. Isiniif galee kutaa nama tokkoo ganda nama tokkoo dhimma nama tokkoo hin dhufu. Akkam beekutti jechuudha. Yeroon kana jedhu safaarsuudhaaf yookaan dhimma biraatiif miti. Kireeditii namoo yookaan reyaalitii lafa jirtu waliif kennaa deemuun gaariidha waan ta'eedha jechuudha.
Fakkeenyaaf guyyaa irratti namoonni yeroo kallattiin taa'anii hubatanii waa'ee kee dubbachaa turan lakki namni kun nama waan akkasii godhu miti tarii kallattii isin hubattantu dogoggora ta'uu danda'a qulqulleeffannee kaane waan kana fuulduruma keessanitti deebisiniif deebisa jenne atillee dhageesse kallattiin nuti asirratti waan kana nuuf dubbatte galatoom isin jechuun barbaada tireedentii Oromoo taphni ishii kun xumuramtee yommuu jettu indiddiin keessuun fikirii keetiin laqqabamtee itti fakkaata garuu namni wayyoo dhaga'ee dhimmu fatu maatiin akka hin dhageenye. Ani timaan jira. Ani indittii kanatti maalan jedhee hindii taatus maakii koon caaltuun jedheeni. Hindii taatus maakii koon caaltuun jedheeni. Angaruu kan hin jedhu raachuu afaan hindii kana jechuudha nuti warri biyya baay'inaan hindoonni jiraatu warri akka Dubaayii kana Saawudii kana jiraachaa turan iyyuu jechuudha hin beekanu afaan hindii kana urduu kana jechuudha. Akkamitti barachuu dandeesse? Ani bar ijoollummaa kootti amboo mana viidiyoon qaba turenna. Mana viidiyoon qaba ture isan toroggoomaa oolla ture. Okay, filmi translateedhaan kan dhufu jechuudha. Filmee taa'een toroggoma ture. Ndoon kanaan dura afaan Oromootiin nan toroggoma jedheen nan jalqabe achiin booda.